ammatti bulfanne bar araaramnus gaafin keenya isii biratti nagaafadhu jettee isheedhaan qabatte amma isaa gadibbiin kun addanaa ba'u wanti ani araara jedhamu ituun jiru. Ana filattamoo walaloo ishee waliin barreessuu yookaan walaleessuu filatta. Areeda dhiisabboo areeda dhiisuun kun gaaffii sekeendii takka deebisu areeda. Ancufa maalii qonqoo jirtu ancufti gadi hin dabartu jedhan. Itti yaadaara. Ishee irratti deebiseetti maali yaada qoftoonni jedhi dubbadha akkuma isiin guyyaa duraa qoftoonni jedhi isiin jette wayii. No boriin sii deebisa gaaffii kee kan. Ammuma naa deebise. Galgala si deebisa biqiltuu irratti naan jette bar. Tole. Walaloo tokko walaloo hojjetaa jirtan keessaa dhiisuu filattamoo ana dhiisuu filattaadha. Walaloo kan keen dhiistu. Walaloo biqil ishee wajjin walaleessu yookaan sagalee isii qofa osoo hin ta'in sagalee dhalaa sagalee dubartii waliin walaloo gadhiisuu filattamoo ana filatta si'i yookaan walaloo bas tokko qofa filadhu keessa maal akka dhiiraatti. Walaloo san filadha abadan. Walaloos isin lama filachuu hin dandeessu. Lama filachuu hin dandeessu. Tokko filadhu. Qorata dura dubbattee jirta. Wallahi dura dubbattee jirta. An wanti qoosaa akkana hin barbaadu. Tokko filadhu. Takkii walaloo ishee waliin walaleessuu filadhu. Takkii ana filadhu. Ati gaaffii akka nama gaafata dhiqoon. An osoo wanti kun hedduu keenya jiru keessi koo sirrii nan dhufu. Yalla. Let's go. Family ishee kun akka badaa aareera kiyyan aartanii qoy funyaan hin qabdanne ana jala teettanii foon amma 5,100 taaptamin gootanii isin. Masa isin agatanii masoon hin gatinaa. Ishi. Filadhu tafi. Bor infiladha hindi harmu kee qorata harra bor iftaan ja'an olini gaaffii mootummaan nama gaafate akkamitti akka irratti deebisa amma wala isa tokko kaleessa wallollee gatii isaa wallollee har'a araaroofne miti irra deebitee ammas guyyaa yeroo si gaafadhu sirreessee gad ishee irratti siif deebisaa naan jette isheen kunootii miree dhufte ani ko malik wama namni naan jedhe eega ko kalaamu wama namni naan jedhe erga ishee dhufte walaloo filattamoo ishee waliin ana filattamoo ishee waliin walaloo filatta. Abooti nan gabroomsi amma sirra deebitii na gabroomsaa harta bar. Gabroomte moree dhaabattee deebii kee qoon barbaadan. Nan galchu. Ababa 4 nam kumaaf 700 ababa 4 dhabamtee jechuun salphina. Yalla. Ni wayne waa wayyaa dadhee qoy. Wanti yaadatu hin jiru. Wanti yaadatamu hin jiru. Kennoori waan qabe gadi dhiisu abbaatee. Tripliidha shi guys tripliidha namoosisaa. Nan qaaxxaa namoosisaa. Okay. Yoon simooy deebiin hin hafa jechuudha. Abbaatee deebiif kana wanti waliif hin jiru. Namoota isaanii sin enjoy bar triple guys. Ilaahi. Triple da. Buluun danda'u. Sadii kote. Buluun danda'u walalichi buluun danda'u gaafichiif deebichi. Ganama galgala qabatte isheen haa dhuftutti. Amma dammoo gowwaana seetamoo borullee iftaan akkasuma goyoomsaa guyyaa dabarsitee yookiin araaramta yookiin guyyaa dabarsitan na'o. Dhumaaf akkasitti qamaddeena qabde qoyati. Wallaahi billaahi. Amma yoo walaloo dheedhe biqiltuudhaan wallan. Yoon walaloo dheedhe sii wallan. Yoon si biqiltuudhaan. Biqiltuu wal'amna yoo jedhu. Isii walii walaloo walleessuudhaaf deemu hin dhaabdu.
amma isii wajji waa isii Sanuma wajji biqiltuu waliin bulibbuu jedhaa bara afaan guuttate. Adabbii meeqatti? qoy nan jaallattu saati wallahi isa dhugaa. Otoo jaalalli hin jirre baay'ee mormiin haganaan dhufu bar. Beeytu malee siif hin dhufne malee. qoy gaafa walitti dhufne akkasuma na gabroomsi ta'a. Istii narraa moo narraa qannasa. Waan an jedhe godhii siin jee bar. Waanan jedhe godhi. Okay. Namichi si dhiisee bade. Okay. Akka dheesse yoo kataaftuu dubbiin adii maafi mushkila. Rakkoo. Taaptaa godha. Yesu firraa wallaahi inuma waan qabeetan inuma hinniisu ittuma ciniina isiniin jedhee bara. Keessaa Akka maaliif nuti waliin itti gaafatan amma asirratti dhiiftee ati? Habibtii keessaan gaafadhee jennaan jechuu ishee fuulduratti siif deebisaa naan jedhee dhufee bara. Hayee. Kopheen godhaa. Amma laal. Yoo waa dubbadhe gidduu keenya seentee jettu. Waan biraa dubbadhu waan kiyyaa akka isaa irraan dubbatiin. Callisan miti. Narra kadhee. Waan kiyyaa akka isaa irratti hin seeniin hin dubbatiin. Waan biraa irraa haasa'i. Anumatu akka qabee kanaan anumatu xumura dubbii kiyyaa akka isaa. Nam tokko keessan seenu. Gin bareechi eeggadhu akkam baqatee badii kana akkam banne jirka. Eessa bada? Ma baariif. Yaaddeettaa? Siif jedhee. Abaabaa 19 Ammaaf Abaabaa 19 ababaa 19 fidaa. jabaadhaa guutaatu sekendiin hin dhumin nama garaa garaa. Ababaa 19 namni hagana ababaa 19 Samiraa Sabboonaa. Jabaadhaa guutaa nama illee dubbii qabdeeti nagattee jirti. Qophiin kee godha. Mi'a mo'atamu waan adda. Nama 19 immoo kaafee dabaltanii Madam ne malleessi bira. Galatooma faamilii kumaatii jaalala. Thank you. Adabbii meeqatti?